Ashama harka fuudhee jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ana nagaa kiyya qaba isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba. Galatooma hundumti keessanuu hedduun isin galateeffadha, isin jaaladha. Namni waggaa waan tokko nama gaafatee daddaftanii akka kana namatti himuu keessan hedduun isin dinqisiifadha. Galatooma. Boone galatoomatis koomentii kee amma argee jira. Samoona waayifaan na didee ture yuushi na har'aa fi kalee halkan hojjeteera. Xiqqoon hojjeta garuu amma akka qofaatii miti. Nootorkiin hedduu dadhabaadha maaliif akka ta'e beekuu hin dandeenye. Galatoomaan isiniin jedha hundumti keessanuu hedduu galatooma. Hamboon yoo ta'e dheetanan hin banne dhugaa rabbii haga ammaatitti yoo kan namaa ta'e jedhe jechuudha ishee. Kanaaf akkuma jettanii abduullee koomentii jalatti dubbisee jira. Naaf hin deebisne malee jechuudha. Eegoomaan qabu jettanii isin immoo warroonni arguu dandeessan akka anaas isin qunname jiraachuu dandeechanii. Amma hiikee laala fanan ishee. Booneenis kiyyaa miti ani isheetii miti naan jedhaniiru ijoolleen koomentii keessan dubbisee jira. Galatooma dhugaa hedduu takka isin galateeffadha. Waan hin beekne walitti himuun hedduu takka nama dinqisiifadha. Walitti himuun akka kana nama boonsitan isiniin jechuu jaaladha. Asumaani kanatti aansee immoo viidiyoo dheengaddaa jalatti namoonni baay'ee waa'ee suuqee naamna gaafii na gaafattan hin jirtan. Viidiyoo hojjedhee jira. Wanni na dide nootorkiin na dide. Kanaaf isiniif hin gadhiine isiniif gadhiisa hunduma keessaniifu. Har'a immoo amma kana viidiyoo kana isinii hojjechuun dura viidiyoo biraa kalee gaafii biraa isin gaafadhee viidiyoo biraa hin gadhiisuu dheetanan kanaaf kana isiniif viidiyoo waraabuun na dirqamsiise malee gaafii keessan hundumaayyuu akkuma viidiyoo maanno koomentii keessan argeen viidiyoo hojjedhee jira. Isiniif gadhiisaa ubsaan na eeggadhaa isiniin jedha ishee. Maacituu didaare. Kanaaf sheer godhaan jajjabeessaa anatu duubatti hafee. Kanaan booda duubatti hin hafu jedhee tanan abdii qaba. Hoggaanan immoo nan hojjedhaa dheeree bakka waa'ee maanno nootorkiin iddoo tokko rakkisaadha iddoo kana. Maaliif akka ta'e beekuu hin dandeenye. Iddoon bireesh jirtullee iddoo bareedaadha. Nootorkiin dhabdu ishiin hunduma waa fedhe ta'e. Ana biratti nootorkiin iddoo ulfaataadha. Waayifaa soon harkaa qabaadhe. Nootorkiin iddoo takka bakka baay'ee rakkisaadha ishee. Koodii isaa addaane. Lakkoofsi isaa addaan natti fakkaate. Qo'imana laala. Oh my god. Lakkoofsuma santu ergame ishee. Lakkoofsuma santu diggaamee ergame garaagarummaa hin qabu. Samoona sana bira ga'uu didee waan anani wanni ergeef natti fakkaata. Kinoo amanamummaa kiyya arga. Yoo waan namaa ta'e yeroo naan buqqisuu didee ishee. Kanaaf odoo akkana ta'e kaleessumaayyuu isin hin cinquyyuu ijoollee ofiifis hin cinqamuyyuu ishee. Annaa lakkoofsuma santu diggaamee ergameen isiniin jedha. Anirra deebi'ee waan meeseejii ergeefi diggaamee naaf erge natti fakkaate. Ani immoo samoona sana harka ga'uu dinnaan meeseejii barreessee ture jechuudha. Kanaaf haa ta'u sababii isaa beekuu hin dandeenye kiyyuuma kanuma samoona itti guute sana jechuudha. Koodii isaa kan keessaa adda banee ilaaleera. Garaagarummaa takkaayyuu hin qabu lakkoofsuma tokko jechuudha. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Viidiyoo keessan immoo isinii gadhiisaa ubsaan na eeggadhaa. Gaafii keessan hundaan isiniin jedha. Gaafii hundarrattuu isinii hojjedhee jira. Kanaaf ammas namoonni gaafii qabdanii koomentii jalatti na barreessaa. Laayik sheer godhuun hin raaffatina. Na duuka ta'a isin duukan ta'an isiniin jedha. Galatoomaa bakka jirtanitti rabbii jireenya gaarii isinaa jiraachisu. Naaf jiraadhaan isiniin jedha. Turtii gaarii.